Let's go. Obboleessaaf obboleettii ditimiin obboloota. Obboloota meeqa qabdaa? Obboleessa meeqa qabdaa? Obboleettii meeqa qabda jennee yeroo hedduu ni wal gaafanna. Akka kanaan jennee afaan Oromiifaatiin yeroo hedduu ni wal gaafannaa jechuudha. So afaan Ingiliffaatiin obboleessa yookiis obboleettii or obboloota meeqa qabda jennee nama tokko afaan Ingiliffaan gaafachuu barbaanne maal jennaa? What could we say? What could we say? Can try? Hey, Bona, can I try it? Can I try it? No problem, just simply try it. Brothers and sisters have. Good, good, good. Can you rectify it? Well, no problem. So, obboleessaaf obboleettii meeqa qabda jennee afaan Ingiliffaan nama tokko gaafachuu barbaanne slings kan jedhu fayyadamne how many slings do you have? How many slings do you have? How many slings do you have? Jechuu ni dandeenya jechuudha. This means slings kan jedhu obboleessa fi obboleettii yookiis obboloota jechuudha. Slings. Slings. So, how many slings do you have? Jechuun obboleessaa fi obboleettii meeqa qabda yookiis obboloota meeqa qabda jechuudha jechuudha. Akka kana jechuudha. Great. Great. Interesting. Inni kan biraan immoo amaatii. Amaatii. Kana jechuun obboleessa ta'uu danda'a, abbaa haadha manaa ofii yookiis immoo abbaa manaa ofii, haadha abbaa manaa ofii yookiis immoo haadha haadha manaa ofii yookiis obboleessa yookiin obboloota warra akkasii ta'uu danda'u jechuudha. Warra akkasii generally in-laws. In-laws jedhama. Generally walumaa galatti amaatii jechuun in-laws. In-laws jechuudha. Fakkeenyaaf abbaa manaa, abbaa haadha manaa koo, abbaa haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne abbaa haadha manaa kooti. Inni kun abbaa haadha manaa kooti yookiin inni sun abbaa haadha manaa kooti jechuu yoo barbaanne maal jenneerra amaatiin in-laws jenneerra. So my father-in-law, my father-in-law, my father-in-law jechuun abbaa haadha manaa koo yookiis abbaa amaatii kooti jechaa jirra jechuudha. Abbaa haadha manaa koo. My father-in-law. My father-in-law. Akkuma kanallee obboleessa haadha manaa koo jechuu yoo barbaannes inni obboleessa haadha manaa kooti. Inni obboleessa haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti. Kanaaf kan kana fakkaatan. By the way, haadha manaa qofa osoo hin taane abbaa manaaf illee vice versa isaa sirriimadha jechuun obboleessa abbaa manaa koo obboleettii abbaa manaa koos jechuu ni dandeessi jechuudha. Obboleessa abbaa manaa koo yookiis obboleettii haadha manaa koos jechuu ni dandeessi jechuudha. In-lawuun kun sana lamaaniifuu ni fayyadamu. So, my brother-in-law, my brother-in-law jechuun obboleessa haadha manaa kooti. Obboleessa haadha manaa koo jechaa jira. Fakkeenyaaf inni obboleessa haadha manaa kooti jechuu barbaad kan ta'e that he is my brother-in-law. He's my brother-in-law. He's my brother-in-law jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni obboleessa haadha manaa kooti. Similarly, inni obboleessa abbaa manaa kooti jechuu yoo barbaannes he's my brother-in-law. He's my brother-in-law jechuu dandeenya jechuudha. Just in-law kan jedhu kana fayyadamne bifa barbaanneen jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee obboleettii haadha manaa koo, obboleettii haadha manaa koo jechuu yoo barbaanne obboleessa kan jedhu sana my brother kan jedhu sana gara my sister jijjiiruutiin my sister-in-law, my sister-in-law,
My sister-in-law jechuu dandeenya jechuudha. She's my sister-in-law. Wow, she's my sister-in-law. Do you know her? Did you know her? She's my sister-in-law. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Ni beektaa isheen obboleettii haadha manaa kooti. Isheen obboleettii haadha manaa kooti. Ni beektaa jechuudha baan. Bifa kanaatiin. Wow, did you know her? Do you know her so far? She's my sister-in-law. She's my sister-in-law. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kanallee obboleettii abbaa manaa kooti jechuudha baan. Same sentence kana fayyadamna jechuudha. Good. Good. Interesting. Ani obboleessa haadha manaa koo hin jaalladhu. Afaan Ingiliffaatiin ani obboleessa haadha manaa koo gonkumaa hin jaalladhu. Hin jaalladhu ani isa hin jaalladhu jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Deebii keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Deebii keessan komentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Inni obboleessa abbaa manaa kooti. Inni obboleessa abbaa manaa kooti jechuu yoo barbaannes afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'aa. Put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. See again. Thank you. Thank you. Oral English. You're perfect and the #1 choice. Good. Good. Qofaakoo nadhiisi. Qofaakoo nadhiisi. Qofaakoo ta'uu barbaadaa. So amma qofaakoo nadhiisi jennee yeroo baay'ee especially yeroo waan tokko tokkotti fast stress ta'an yookiis waan tokko tokkotti dhibbannu nadhiisi amma qofaakoo ta'uu barbaadaa namni ni jenna. So afaan Ingiliffaatiin qofaakoo nadhiisi yookiis immoo qofaakootti nadhiisi jechuu yoo barbaade nam tokko or nuyi yoo barbaanne maal jennaa? We can try. What could we say? What could we say? Good. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. Jechuun ni dandeenya jechuun. Leave me alone jechuun qofaatti nadhiisi or qofaakoo nadhiisi. Ani qofaakoo ta'uu barbaada waan ta'eef qofaatti nadhiisi yookiin qofaakoo nadhiisi jechuudha jechuudha. Akka kana jechuudha jechuudha. Great. Great. Ariifachiisi. Wanta sana hojii namni tokko qabateeru ta'uu danda'a. Or any else waanuma kamiyyuu haa ta'u ariifachiisi haa ariifatu wanti sun daddafii yookiis immoo nafa hojjedhu ni jenna. So akka kana jechuu yoo barbaanne in short ariifachiisi jechuu yoo barbaanne yookiis namni tokko afaan Ingiliffaatiin ariifachiisi jechuu yoo barbaade afaan Ingiliffaa maal jedhaa? Maal jechuu dandeenya? Make it fast. 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 Can you say it with me? Make it fast. Good. Make it fast. Sinillee ana waliin jechuutiin deebi'aati shaakala. So make it fast jechuun ariifachiisi wantichi haa ariifatu. Make it fast jechuun akkas jechuudha jechuudha. Ariifachiisi haa ariifatu wantichi jechuudha jechuudha. So akka kana jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin make it fast ka jedhu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Great. Tasgabbaa'ii. Tasgabbaa'ii. Ariifatiin yookiis immoo jeeqamiin yookiis immoo akkas hin ta'ini. Tasgabbaa'ii jechuu yoo barbaanne immoo afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? Maal jechuu dandeenya? Cool down. Cool down. Please cool down. Or be cool down. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Cool down jechuun qabbanaa akka jechuuti directly kana jechuun tasgabbaa'ii. Suuta jedhi yookiis tasgabbaa'ii. Tasgabbaa'ii jechuudha. Tasgabbaa'ii jechuudha. Cool down or calm down. Calm down illee ni jenna takka takka. So cool down jechuun
akka kanadha jechuudha. Nama garmalee ariifate yookiis jeeqamee aaree waa haasa'u yookiis immoo waan tokko tokko wal keessa dhabu tokkootiin just tasgabbaa jechuu barbaan please cool down jechuu dandeenya. So let's make it on table. Cool down. Mee haa mari'annu. Mee waan jecha haa mari'annu tasgabbaa jechuu barbaan let's make it on the table. Cool down jechuu ni dandeenya jechuudha. Akkas jechuu ni dandeenya jechuudha. Interesting. Obsi. Dandahi obsi jechuu barbaanne immoo passion jechuun obsuu akka ta'e ni beekna. So be patient jechuun obsi nama obsa qabu ta'i. Nama obsu ta'i jechaa jirra jechuudha. Obsi jechuu barbaa nama tokkootiin be patient jechuu ni dandeenya jechuudha. Be patient obsa qabaadhu yookiis obs jechuu barbaan be patient jechuu ni dandeenya jechuudha. Gaariidha. Hin yaadda'in yookiis hin dhiphatin jechuu barbaanne immoo don't worry jechuu ni dandeenya jechuudha. Don't yookiis do not worry jechuun hin yaadda'in hin qannaqamin isa jennu sana jechuudha. Hin dhiphatini hagas mara itti yaaddoo hin qabaatini jechuudha. Hin yaadda'in don't jechuun akka kanadha jechuudha. Akka kana yookiis do not worry, not stress jechuus ni dandeenya jechuudha. Fataa jedhi yookiis immoo bashannanii jechuudha. Just ofii hin dhiphisinii fataa jedhi jechuma kana fayyadamna afaanuma maarifattis illee Oromiifittas Oromiffaanis yeroo hedduu jechuma kana fayyadamna. Actually just bashannanii jechaa jirraadha jechuudha. Qilleensa fudhadhu bashannanii hin dhiphatiniidha kunis. So akka kana jechuu yoo barbaad be relaxed or get relaxed or be relaxed jechuu ni dandeenya jechuudha. Get relaxed jechuun fataa jedhii bashannanii ofii hin dhiphisinii just bashannanii jechaa jirraa jechuudha. Get relaxed or be relaxed jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Do you have any question? Do you have any ambiguity here? No, teacher. Good. Haa bilchaatu. Wanti tokko mee haa bilchaatu osoo hin bilchaatiin hin baasini. Haa bilchaatu jechuu yoo barbaanne yeroo darbe kana ilaallee turre maal jechuudha? Namoonni yeroo sana ilaallee fira deebiidha. So maal jechuudha? Let ka jedhu kana fayyadamne let it go jechuu ni dandeenya jechuudha. Let it go jechuun haa bilchaatu. So hin bilchaatiin hin baasin yookiis immoo otoo hin bilchaatiin akkasiin godhin jechaa jirra jechuudha. Let it go. Haa ta'u yeroo baay'ee osoo itti hin amanin sammuun keenyi totaalii yookiis immoo fulii amanee osoo hin fudhatiin mee haa ta'u erga jettee akkasumatti haa ta'u akkasuma akkati jettee haa ta'u jechuu yoo barbaanne callisneema namicha sammuu isaa eeguuf akkasumatti wanna sanaa itti walii galuu keenya persentii muraasaan agarsiisuudhaaf let it be ka jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Let it be jechuun haa ta'u mee haa ta'u isa jennudha jechuudha. Actually ittiin amanne bottom of heart keenyarraa yookiin laphee keenyarraa ittiin amanne garuu let it be gaafa jennu haa ta'u akkasumatti haa ta'u jechaa jirra jechuudha. Gadi dhiisi yookiis haa deemu jechuu barbaanne immoo let it go. Let it go. Haa deemu gadi dhiisi haa deemu jechuu yoo barbaanne kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great.
haa qayyabatu jennes yoo jechuu barbaannes yookiis haa qayyabatu jechuu barbaannes let ka jedhuma sana fayyadamne let him study inni haa qayyabatu jechuudha. Ishee yoo ta'e let her study let them study isaan haa qayyabatan jechuu barbaanne bifa kanaan fayyadamuu dandeenya jechuudha. Pronounii iddoo sana fayyadamuu barbaanne jijjiiruutiin bifa kanaan rewrite gochuu dandeenya yookiis immoo irra deebinee barreessine bifa barbaanneen haa qayyabatu yookiin haa qayyabatu yookiin haa qayyabatan jechuu barbaanne pronounii asii fayyadamne kana jijjiiruutiin fayyadamuu dandeenya jechuudha. Good. Haa qabbanaa'u wanti sun haa qabbanaa'u jechuu barbaanne immoo let it cool jechuu ni dandeenya jechuudha. Haa qabbanaa'u akkuma sila haa bilchaatu let it cool jenne kun immoo let it cool ka jedhu sana let it cool ka jedhu fayyadamuutiin mee haa qabbanaa'u jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Interesting. Hafayyu yookiin hafayyu jechuu barbaanne immoo let him hear or let her hear ka jedhu fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Coolageera akka googuu ta'eera hin googne actually garuu akka googuu wayii ta'eera yoo ta'e coolageeraa ni jenna. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Is wilted ka jedhu fayyadamne is wilted jechuu ni dandeenya jechuudha. Kana jechuun coolageera akka googuu wayii ta'eera jechaa jirra jechuudha. Kana ta'eera jechaa jirra jechuudha. Mee isin immoo afaan Ingiliffaatiin tasgabbaa'ii dhufaa jiru isaan dhufaa jiru tasgabbaa'ii jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jedhanuuf kaa'a. Leave your answer or put your answer in the comment section. Good. Waan guddaa hojjedhu yookiin immoo dhiisi. Wanta guddaa ta'e wanta value qabu hojjedhu yookiin immoo dhiisi. Akkas ta'uu baannaan dhiisi malee waanuma faayidaa hin qabnetti chaalenjiin ta'in jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? We can try. What could we say? Waan guddaa ta'e hojjedhu yookiin dhiisi jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jennaa? Go big or go home. Go big or go home. Go big jechuun wanta guddaa wanta value qabu jechuudha. Wanta guddaasaa abjuu guddaa dalagaa guddaa barnoota guddaa skillii guddaa whatever it is. Akkuma kana immoo go home jechuun galii taa'i dhiisii jechuudha. Go home phrasal verbiin kun taa'i dhiisiitii ol galii taa'ii jechuudha. So bakka tokkotti abaluu akkasii kanaa sana yookiis immoo wanta value hin qabne waa xiqqaatti just don't simply challenge with something which is not important. Jechuu yoo barbaanne go big or go home ka jedhu kana fayyadamne idea keenya dabarfachuu ni dandeenya jechuudha. For example, yoo hojii bizinesii hojjechuu barbaadde wanta guddaa ta'e hojjedhu bizinesii wanta guddaa ta'e hojjedhu yookiin immoo dhiisii malee yeroo kee callistee hin gubiin yookiis akkasumatti waan hin taanetti rakkatiin jechuu yoo barbaanne go big or go home ka jedhu kana fayyadamne if you wanna start a business go big or go home jechuu ni dandeenya jechuudha. If you wanna start a business just go big or go home. Maal jechaa jirra jechuudha. Yoo hojii bizinesii hojjechuu barbaadde wanta guddaasaa wanta ija qabu bu'aa qabu hojjedhu. Or galiitii taa'i dhiisitii jechaa jirraa jechuudha. Akka kana jechaa jirraa jechuudha. Is it clear? Yes. Do you have any ambiguity or question?
No. Great. Inni kabiraan abjuu kee jiraadhu yookiis just abjuu kee fiixaan baasii milkeessi abjuu kee jiraadhu ni jenna. Kana jechuun afaan Ingiliffaatiin go after ka jedhu kana fayyadamnee go after your dreams. Go after your dreams jechuu dandeenya jechuudha. Go after your dreams. Go after your dreams. Go after your dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Abjuu kee jiraadhu yookiis immoo abjuu kee maal godhi milkeessi fiixaan baasuudhaaf tattaafadhu jechaa jirra jechuudha. Go after your dreams. Go after your dreams. Hey Chala or Bona. Don't simply leave. Just go after dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Just seensi akka qabaatudhaaf inni kabiraan immoo ani abjuu koo jiraachaan jira. Suma ammaa fayyadamnee jechuudha. Ani akkasumattan jiraachaa jira miti. Abjuu koo jiraachaan jira. Ani abjuu koo fiixaan baasaan jira yookiis immoo jiraachaan jira jechuu yoo barbaanne go after your dreams ka jedhu sana I go after my dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. I go after my dreams. I go after my dreams. I go after my dreams. He go after his dreams. She go after her dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Pronoun yookiis immoo subject achitti fayyadamnu jijjiiruutiin ani abjuu koo jiraachaan jira. Inni abjuu isaa jiraachaa jira. Isheen abjuu ishee jiraachaa jirti jechuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf ani abjuu koo jiraachaan jira yoo jenne I go after my dreams. I go after my dreams. Inni abjuu isaa jiraachaa jira jechuu barbaanne he go after his dreams. He go after his dreams. Isheen abjuu ishee jiraachaa jirti jechuu barbaanne immoo she go after her dreams. She goes after her dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Akka kanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Excellent. Nuyi abjuu keenya jiraachuu qabna. Akkasumatti jiraachuu qabnu soo abjuu keenya jiraachuu qabna jechuu yoo barbaanne afaan Ingiliffaatiin maal jechuu dandeenya? We have to go after our dreams. We have to go after our dreams. We have to go after our dreams. Jechuu ni dandeenya jechuudha. We have to ka jedhu kun like have to fi shouldin yeroo baay'ee hiikuma wal fakkaataadhaaf ni fayyadamna garuu yoo first person fidhatee warra have to kanadha kan nuyi fayyadamnu yoo second yookiin third fidhatee immoo shouldidha kan nuyi baay'inaan fayyadamnu. So we have to jennee abjuu keenya jiraachuu qabna ka jedhu immoo go after our dreams jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf isaan yookiis immoo inni abjuu isaa jiraachuu qaba yookiis immoo isaan abjuu isaanii jiraachuu qabu jechuu barbaanne immoo maal jechuu dandeenya? They should go after their dreams. They should jenna malee have hin jennu jechuudha. They should go after their dreams. They should go after their dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni kun grammariidha spoken miti. So for the time being let's focus on the spoken English. So abjuu keenya jiraachuu qabna jechuu barbaanne we have to go after our dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. We have to go after our dreams jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Inni artistii ta'uudhaaf abjuu isaa jiraachaa jira. Inni artistii ta'uufidha. Abjuun isaa akka sana waan ta'eef sana jiraachaa jira jechuu barbaanne afaan Ingiliffaatiin go after ka jedhu sana fayyadamnee maal jechuu dandeenya? He's going after his dream of becoming an artist. He's going after his dreams of becoming an artist. Jechuu dandeenya jechuudha. Just dreaming isaa inni artist. Just his dream of becoming an artist ka jedhu kun abjuu isaati yookiis immoo passion isaati. So sana ta'uuf immoo hojjechaa jiraachuu yookiin immoo jiraachaa jiraachuu isaa immoo he's going after his dreams ka jedhu sana itti daballee
He's going after his dream of becoming an artist. Jechuu ni dandeenya jechuudha. He's going after his dream of becoming an artist. Say it with me. He's going after his dream of becoming an artist. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Subject barbaadan jirtanii. She's going after her dreams of becoming an artist or becoming whatever she need. Wanta isheen barbaaddu yookiis wanta inni barbaadu jijjiiruutiin iskilii sana just they going after their dreams kan jedhu sana bakka buufnee ogummaa yookiis immoo fiildii paashinii isaanii sana bakka buusuutiin akka kanadha abjuun isaanii kanadha kana ta'uuf immoo jiraachaa jiru jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Ijoollee guddisuun ni ulfaata. Ijoollee guddisuun ni ulfaata. Ijoollee guddisuun baay'ee ulfaata jechuu barbaadu. Parenting is difficult. Parenting is difficult jechuu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee guddisuun ni ulfaata yoo jennu parenting jechuun ijoollee guddisuudha. So parenting is difficult. Just parenting is difficult jechuu ni dandeenya jechuudha. Ijoollee guddisuun ni ulfaata jechuu barbaadu. Kana jechuu ni dandeenya jechuudha. Great. Ani ijoollee guddisuutti cimaadha. Ijoollee guddisuutti ani cimaadha yookiis immoo jabaadha yookiis immoo cimtuudha yookiin jabduudha jechuu barbaadu. I'm good at parenting. I'm good at parenting. I'm good at parenting. Or he's good at parenting. Or she's good at parenting. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Inni ijoollee guddisuutti cimaadha. Ani ijoollee guddisuutti cimaadha. Isheen ijoollee guddisuutti cimtuudha yookiis immoo gaariidha jechuu barbaadu. I'm good. She's good. He's good at parenting. Jechuu ni dandeenya jechuudha. Good. Fakkeenyaaf meeshaan immoo ani abjuu koo jiraachuun qaba. Ani callisee jiraachuun qabu. Abjuu koo jiraachuun qaba jechuu yoo barbaadu afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu put your answer in the comment section. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Akkuma kanallee ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu. Ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu. Ijoollee guddisuun cimaa waan ta'eef ani ijoollee guddisuu hin jaalladhu jechuu barbaannes maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Put your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section. Thank you.